Rakkinni kun isa nuti kaleessa keessa turredha. Dhaqeen akka inni gargaaramu godha. Na waamaa jira adaraa gargaaraa jedhee Ramadaan nan deemaa jedheen mucaa Ramadaan sanni bira taa'u dhaqe. Bira dhannaan Hamzaa Shimillee gaafa sana nan ariifadha jedhee deeme. Amma sa'aatii 9tti taa'ee sa'aatii 11tti salaata ishaa'ii salaadhe gaafa sana. Sa'aatii meeqatti san dhaqe? Sa'aatii 7tti san dhaqe. Sa'aatii 4 laayivii irra taa'e. Achi booda qarshii amma ta'e sassaabnee guyyaa biraa mucaa Ramadaan sana duukaa ol dhabaniinnaan Ramadaaniin kadhadhee mucaan kun bakka biraallee nama biraa duukaallee amala isaa kanaan jiraachuu hin danda'uuti. Ati immoo kaleessa rabbumaaf jecha ofitti qabde waan irraa fayyadamtu hin qabdu bakka barbaade haa jiraatu bakka ciisichaa immoo rabbumaa jedhiiti hin dhoowwatin. Manni ilmoo namaa inni dhugaan qabriidha. Manni duniyaa waa tokko keessa hin galoonnaan ani ofirraati abadan isan fageessu jedhee wantoota garaa nama nyaatan waa hedduu natti dubbate. Mucaa kana dhufte kunaati faaxeessu. Mucaa kana akkasitti salaamu alaikum. Waalaikum assalam ustaz akkan jirtan nagaa. Jirta haadha koo nagaa keeti? Jira alhamdulillah. Akka lulu en ifatu Iftuu. Akkan jirtan faate baga nagaan nufte. Jira wallah alhamdulillah galata rabbi. Baga nagaan dhufte faate nagaa keeti akka. Jira wallahi galata rabbi. Ustaz ila isin tuna barbaada moo Ahmadin na barbaada? Ustaz Ahmad jedhaniif beeku. Ahmadin jedhaniif. Ahmadin kana wallaallee Ahmarti baay'ate irratti fakkaata. Anumatti si barbaade sagalee yusii qabeera si bilbiluuf immoo bilbila sajjaati keessaa dhume beektaa. Inshaallah aasaa wiina faanii qabashee kana ibsee fi daqiiqaa lamatti ibsee fi itti deebaas atillee laayivii irraa dhufte natti fakkaata. Mata kana koon qabu. Galatoom ulfaadho haadha koo nu kabajjee dhuftee dhageessee dhufuu kee fi galatoomi ulfaadhu rabbiin sadarkaa kee olaa qabu. Islaamummaa sii kenne kana rabbi sirraan fudhatiin galgala kee rabbii naa bareechu. Amiin amiin amiin. Amma akkasitti Ramadaaniin ofitti qabee jedhee kadhadhee Ramadaaniin kadhadhee okee na jedhee mucaan kunillee bakka wayii dalagaan dalaga jedhee dhaqee galee walii galuu dhabanii Ramadaaniin yeroo sana Ramadaan amma mucaan kun si biraa deebee yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 4 sana booda dhufee sitti boo'a taa'ina ilaalin jedheen. Gaafuma sana galgala dhaqee itti boo'anii lafan dhaquun qabode. Namni dalagaaf si fudhanna deebee mucaa deebise isatti deebisaa bara. Akkasitti mucaan inni amma waa jedhu kun ofitti qabatee waa meeqa hunda danda'ee miindaallee miindaa sirraan barbaadu akkasittiin si hojjedhannaan gaafa isarraatee adda ba'u mana koo hin hojjetiin bakka biraa dhaqee dalagadhu miindaa isaa ofiisaa assabee dirhaama meeqa laatee fi kan nyaata isa danda'aa ture malee ituu fakkeenyaaf mucaan suni mana sanatti qabameeti mana Ramadaanitti qabame dirhaama 50,000 adabama Ramadaan. Dirhaama 50,000 jechuun birrii miiliyoona 2.3 birrii Itoophiyaa kana adabama nama yama waraqaa hin qabnedha jechuudha. Akkasitti mucaan kun kana hundadha kan inni toleef. Birrii gaafa sana 600 walitti qabame. Guyyaa biraa kunoo mana dhafaaxee kanatti naannoo dirhaama 4,000 fi dhibba meeqaa walitti qabne. Walitti qabnaan sooshaal miidiyaa kanarra ba'ee himannaa jalqabe. Himannaa jalqabnaan fiigeen dhaqee bira ga'e kan hin nyaadhu hin dhugu dhabe jedhee jennaan dhaqee bira ga'e. Akkasitti gaafa bira geenyee laayivii seennee haati faaxee mana ishee bantee haadha faaxee waliin haasofnee birrii dirhaama 500 malee itti laatinaa jennaan 500 itti laanne walii galle. Har'a immoo wanti inni ittiin as ba'ee waan biraadha viidiyoo hojjetee waan biraasaa laayivii irra taa'e. Haasa'u rakkoon qabu kan isaatti hin qabaman. Dubartiin inni mana isaa taa'ee gurguru naani hin beekti. Na wallaalle. Inni anaan hin beeka lakkoomsa isaan qabu jedhee dhanni sooshaal miidiyaa irra taa'ee haasa'u. Inni gaa okee rakkoo wayiyyuu qaba. Isheen dubartiin bira teessu sun natti dawwaluu dadhabde. Ramadaan irraan fudhattu bilbila koo irraa fudhattee naa dawwaltee ana dhaati kan viizaasaa hojjetaa jiru. Kottaa birrii kaffalaa birriin 3,000 kaffalameera isa hafee itti guutaa jechuun hin danda'amu. Kanas hin jenne. Inni kan inni nu jedhe namni viizaa kana nuu baase naa baase biyya galeera hin dhufaa jennaan inni chaalenjii kunis dhume birriin inni kunis itti dabalamee birrii isa jirutti kanatti dabalamee walitti qabamee inni viizaaf ba'e isa kaan immoo maatii isaa iyyuu ittiin akka gargaaraman jettee haati faaxee okeennee walii galle
Amma immoo laayivii kana gaafa seennu haadha faatee asumaanuu dhiifaman gaafadha. Birrii irratti gashuu dandeessaa jennaan namanni bira hojjetu san dubartiin bira hojjetu san isheedha kan ispoonsara ta'ee fi haadha faatee anadha jette isheen amma dubbattee jechuudha. Ennaan eekko sirratti hin gashaa jedhe. Ennaan haati manaa koo qarshii kanaa haadha faatee waliinidha kan itti sassaabdee. Akkamittiitu haadha faatee mari'atiin akkas gootaannaan nan yaadadhe. Yaadadheen ani yaada koo jijjiireera qarshii kanan galchuu jedhe. Maaliif sidha kan abbummaa godhatee mana kee banee sa'aatii meeqa taa'eeyyuu namootatti dadawwalee eessatti dadawwalee kottaa seenaattee wanni godhe. Anadha sidha speeshaalii kan waan kanarratti gahee qaban mallee Ramadaan. Ani isa kana dogongoraan akkas jedhe amanee mana akkas jedhee dubbadhe isa kanas dhiifama naa godhi viidiyoon citeen baa waan ta'eef ituu nan mari'atiin akkas gootee akkanaan hin jenneef duran dhiifama si gaafa dura dabarse haadha faatee. Amma maal goona waa'ee birriisaa kanaa jechuufidha kan inni sitti sheer godhe inni guyyaa guyyaan ajandaa nama godhata waan ta'eef namni immoo hin beeku. Luluudhaa fi iftuu wanti dubbatan yoo hin jiranne hin dubbadha. Ani Ustaaz Ahmed social miidiyaadha asiin dura hin beekne ture dhufee ture gara laafummaan hedduu si galaafatta si galee nama tokko ayini ati gara laaftuun jira ani jala ture garuu isaan wanni liivii walii ergadhee seenuu waan hin barbaadiniifini jalaan barreessaa ture inergiin ati garuu koomentii dubbisaan ture abbuma fedhee siyaa ta'uuti gara laafummaan akkuma jirutti ta'e wanni martuu daangaa qabaachuu qaba ummata irratti waan namni martinuu haqa duraa duuba qaba. Abbaan fedhelleen abbaa haqa qabu sanitti fakkeenyaaf amma namni hedduun maallaqa kennuu danda'a. Sababa maallaqa kennuu ka ta'e garuu haadha faatee fi manni walitti qabame. Bakka namni kun hin jirretti yoo wanni kun ka abbaan fedhe faawolii wayii ka uumamu taate osoo sii galee nama dubbii garagalfattu taate namni Dubaay keessa osoo jiru silkii kee osoo qabu mana san keessa laayivii banamee maqaan kee balleeffamuun lamindin no bila maasab nabbarabbik. Hinda barsaan duratti jechuudha. Miknaatum si beeku yoo baatte namni kun Ahmad yoo jedhan miidiyaa irratti argiti bilbiltee osoo nama waa gabaasuu barbaadu taate akkana an akka kiyyatti wannaan dhaaboo jiraate sillee haa ta'u haadha faatee gootanii rabbiin waan isin gootan rabbi jazaa namaa deebi'a rabbi jazaa isin adeemu. Ummata irratti waan kana osoo harka dhiqattanii keessaa baatanii kun yaada kiyya yoo dogogu warreen dhiifama. Wallahi ani dhugama lulu gara laafummaan nama miti. Mucaan kun yookaan sirnya qabaatee nat dhufee natti himatee na gargaarsisii naan hin jenne. Asiin durallee ani wanni gara nyaattii nat keessa uumee garaa na nyaatee jedhe mucaa fidaniitiin akka janaa isa nama du'ee irratti gatantu garaa na nyaate Ramadaaniin jechuudha. Akka nama du'eetitti irratti gatan. Mucaan sun karaa keessaatiin nat dhufee rabbi jedhi mucaan irratti gatanii karama kutaa isaatiin illee namni karama kutaa ofiitiin nu dhaabata gara siin illee nama hin qabu asiin illee nama hin qabuuti akkuma akka oromootitti dhabee akka gandaatitti nama hin arganne mucaan kun haadha faatee rabbi mucaa kana gargaareetiin mucaa kana iqaamaatti godhee gadhaaba anallee maqaa waliin nabade mana kan keenaabanii naan jennaan atta taan ebelufa quba aanuu hidhanii jedhee gaafadhe feemasoota isaanii gaafannaani Mubarak illee guyyaa kana qabeera eekele illee akkana jedheera qaxaroo qabaniiranii maalii qabaniiranii naan jedhe Ramadaan naan jennaan hayaa okay eega qaban haadha faateetiif badde naan hin jedhini ofii baddee dhirsa ragaa qabattiisanii haadha faateetiif badde naan hin jedhini dubbii tan eega guyyaa itti qaban guyyaa saniin eegaa jedhee mucaan afaan didee jalaa yadhise guyyaani eeganii luka takka oli muranii takka gadi muranii itti dhiisan gugurdammaan jechuudha. Amma dheengadda mucaan akkanuma gastii walitti ergannee osuma qoosnu walumatti qoosnu mucaani haadha faatee bar waraqaan keenyarraan hojjetamnee akkana ta'ee haatitii akkanaa uuna jedhe mucaan qalbii na cabse jennaan Ustaaz Ahmadis chaalenjii wayii ka qabantu jira. Chaalenjii san ofirra dabarsanii isaa kennan chaalenjii 100 takka Itoophiyaa jechuudha. Silaa mucaan kun hadha osoo tole osoo nama sammuu qabu ta'e nama xiinsammuun isaa fayyaa qabdu taate an fayyaan qabu jedha malee nama fayyaa qabu hin jedhu. Nama sammuun isaa fayyaa qabu taateeti Ustaaz Ahmadiif Ramadaan itti hin dubbatu ture. Osoo ispaaltii godhatanii irra deemanii isaan lamaan itti hin dubbatu ture. Namni biroollee qabee jala taa'ee puush godhu. Dubartoonni jala teettellee puush gootu
silaa ustaaz Ahmadiif Ramadaan itti hin dubbisan. Rabbii gaditti isaan galateeffachuu qaba ta'e mucaan kun. Nama osoo anaati 50 kennaaf malee fuudhee muluun kennuuf 30 kennaaf malee muluu irraa baheen kennuuf. Chaalenjii isaaniif kennamee jedhee irraa bayanii fuudhanii kennanii fi kabiraa hafee sagalee karaa keessaatiin naqqabanii haadha faatee mucaan kun haa gargaaramu. Chaalenjiin kun haa guutu. Namni kun mallaqa kana haa kennuuf rabbi jedhe chaalenjii sana irra hojjedhu naan jedhanii dheengadda viidiyoo wayii irra hojjedhee kan uummataan kiyyaayyuu jechuudha.